Hagay barkudhani sagala furtami shani wagga torbaatami jayeessuardhaati waraana addunyaa lammeessoon xumuramuuf sa'aatii dhumarratti argama. Xuyyoorri waraana Ameerikaa ta'inoola gee jedhamtu tokko kirisaasami Jaapan ergulufaa dhuuf xuyyoorri cubbamtuun tun bombi niikuleerii tazallii tilmaan Yohaan namichi yara jedhamtu tokkollee magaala Hirooshimaa irra lafaan dhoofte. Kaapteen Paawul Tibeet gulubsiisa fardaati. Inoola gee Tibeet haadha xuyyoorichaati. Indeeqeen sumudi moggassii Boeing B29 jedhamtu hundi Hirooshimaa haleeluun parsantii 75 oleegi barbadeessiteen booxinni qaatidhaa. Namoota 140 waliin nyaatame. Hirooshimaan immoo guutuu barbadoofte. Nugusi Jaapan Hirohiitoo Yohaan Shoowaan harkennaati. Ameerikaan ammoo tanaan lammeeffachoo jechuun magaal Jaapan lammeessoo Nagasaaki guyyaa 5 booda botorgooti. Waraanni addunyaa lammeessoolleen xumuramuun isa barame. Indeeqee Yohaan xuyyoora baaramtu namraachiifsitan immoo Ameerikaa deebisuun miidhiqanii fi boqodhii jedhaniin. Hagayyi jabar 1945 wagga 76 sordha seenaa maalimaa waan jirdu galme seenaa addunyaa keessa jechuu xiyya. Kitaab Charles Perling The Last Train from Hiroshima jedha keessa waan dubbisisaniif qoodu jeer. Smashing at Japan's home islands in 9 days of continuous bombardment. Addunyaan nur jiraantu yeroo akka akkaatamtuuf toltuu nageenyaaf waraana siyaasaaf amantaa dharaaf dhuga dabalatee waan adda adda keessummeessuun kaan du'aan gaggeessite dhaloota haaraa simachuun bultee haate ardhaan baate. Taate waan gugurdaa addunyaa irratti uumaman kanullee maqaa kaasuu dandeenye keessa abiddi gugurdaa lama halubbulmaan nama qoraanii bobeesse kan qaamata bal'inaa yaadata. Taateen sadeessoo immoo koronavirus jechuu ni dandeen. Bar 1914 bar 1939 barri 2019 bar ilmaan nama waraana addunyaa gugurdoo lamitti keessummeessuun sadeessoo harka qaban. Waraanni addunyaa inni tokkoffaan adooles bar 1914 hanga sadaas bar 1918 waggaa 4 guyyaa lamaaf gaggeeffame. Tuksi rasaasa takkatti adu guyyaa jimaata sa'aatii 5 walakkarra gari shororkeessitoota Black Handra darbatamuun namtichi lami Sarbiyaa hagan 51 Frank Ferdinand nyaatame waraana addunyaa tokkeessoo dhaluun addunyaan garee wal qooddee buxee wal baaf. Waraana addunyaas jalqaba Awurooppaa fi Afrikaa jiddu galeessa baa odool Paasifikiif Chaayinaa garbindiitiif gartokka Ameerikaa kaabaatiif kibba keessa godhameen namooti miiliyoona 17 caala yoo jeefamanii miiliyoonni 21 immoo madaan. Raashiyaaf Sarbiyaa Jarmaniif Oostiro-Hangaarii Fransiif Raashiyaa Fransiif Beeljeem Jaapaniif Biriitaaniyaan fangare jaarrachuu wal qabatanii wal tumataan. Waraanni addunyaa inni lammata immoo turtii waggaa 21 booda fulbaan bar 1939 hanga fulbaan bar 1945 tumri waggaa 6 guyyaa tokkootiif godhame. The heart of Germany is tonight in pieces after Red Army units smashed through the final defenses to the south and east of the capital. Waraan kanirra lakkoofsi namoota dhumanii hagan jechuun rakkisa taatullee tilmaama hayyootaan laf kaa'ameen garuu lubbuun namoota miiliyoona 80 laf dhugaa godaanu hayyoonni seenaa raga baa'u. Waraana addunyaa tokkeessoon dur biyyiti bafagoo guutuun naannoo waggoota 400 oliif bulchiis mootummaa Ottomaan Impaayar jala bulaa ture. Bulchiinsi Impaayar Ottomaa kun dheedi Turkarda jala godhachuun naannolee akka kibba Euroopi dhiyeeshiyaatiif kaaba Afrikaa to'achuun addunyaa jaanjessaa ture. Kuffaatii Impaayar Ottomaa Turkish kanatti aansee waraana addunyaa lammeessoof sabab khatay namichi qola tokko Adolf Hitler uummati Jewish miiliyoon jadallaan naqa korii qalee haan bombiin eegidaara baaseen booda sochii garee fiig Jewish Zionist movement jedhamtu warri Jewish xiqqaan tokko baqatee dhufe Filisteen qubaate. Bar 1948 immoo biyyi Israa'el jedhamtullee hundeeffatan. Haleellaa waraana tadir Jaapan lamaan Hirooshimaa fi Nagasaaki irra godhamtu taate waraana addunyaa lammeessoo keessatti akka addaatti ilaalamte. Jaapan magaalota 76 waraan kanaan dhabuun harka Ameerikaa jala kufuuf dirqamte DC'f jilbeeffatte. Field Marshal Alexander's spring offensive opened less than 3 weeks ago. Guyyaan namoota gangaanitti dhuman kun duuba waggaan Awurooppaa fi Ameerikaa keessa kan kabajaman yoo ta'an waggaa dabre pirezidaantii Ameerikaa Donald Trump irra hoote biyya Jarmanii Angela Merkel mucaa bulchaa Firaansi Emmanuel Macroniitiif ilmi mootii Biriitaaniyaa Prince Charles dabalatee warri wal hadhaabaa kun hundi soodduu dhaabbachuun gootota waraana isaa yaadachaa oolan. Addunyaa weeraruu keessa gara jabeeyyak
Benito American Andre Mussolini tib Adolf Hitler faan hogganamuun addunyaa dirree waraana hagooti Jarmanii France bulchooti isaanii haduri hangochi isaanii balaaleffachuun seena biyyi isaanii immoo yaadachuun guyyaa kan kabajaatu dallii tilmaaniif Enola Gay Hiroshima fi Nagasaki Ameerikaa fi Japan waggaan 76 guyyaadha yaadata galme seena addunyaa khitaab the last train from Hiroshima jedhu dubbisuun isaan biraan gaay. And meanwhile, the bullet-riddled body of Mussolini